lammata intala sanaa fi itti qopheessanii fidanii carraa kennaniif kan jedhu jira. Sanarratti maal jetta? Kun barbaannoo isaan godhame miti. Maarcheetti guyyaa dubartoota kaafaa waliin haa kabajamu yeroo beeksifni godhame anatu beeksisa sanuu maxxanse. Miseensotaa miti gayyaamame. Kayyaabame uummata bal'aadha. Uummanni Facebook irratti waan san arge magaalota adda addaa Finfinnee keessaa dhufe. Hirmaataa jira. Hawaasa hirmaatu dhiisii paanalistoonni iyyuu warra kaafaa keessa jiru miti ekspertoota adda addaa ogummaa adda addaa qaban dhimmoota kanarratti beekumsa qaban fedhii qaban nama shan Finfinneetti kan dubbifne. Kaafaan shoorri isaa jiraate haasaa baniinsa Profeesar Mararaan gochuudha. Ani immoo waan san modereet gochuudha. Dhumarratti obbo Baqqalaan haasaa cufiinsaa gochuudha. Mariidha kan godhamaa ture. Guyyaa dubartootaati mata dureen kennamee fi irratti fuulleffanne dubartoonni gara itti gaafatamummaa gara hoggansa paartilee siyaasaatti dhufu maaltu dhowwaa? Rakkoon gara paartiitti hin jiramoo gara hawaasummaa keessa jira? Akkamitti kana furra kan jedhudha. Kanarratti ibsi babbareedan hayyoota seeraatiin, profeesaroota yuunivarsiitiitiin, ogeeyyii fayyaatiin dubartoota yeroo ammaatitti adda durummaadhaan fiildi isaanii keessatti hogganaa jiraniin kenname. Uummataaf immoo hireen kennamuun dirqama ture maaliif marii paanaalii waan ta'eef. Nama harka baaseef hiree kennuun dirqama. Randomly kennamaa ture. In fact dhiira tokko qofa gaafate san booda dhiiraan kennina jedhanii nutti iyyinan dubartoota qofaaf kennine. Kana dubbadhu san hin dubbatin jechuu hin dandeenye hin danda'us. Warra paanaalitti irras kana dubbadha san dubbadha tooppikii qofa kenname tooppikii isaan irratti qophaa'ee dhufe. Warri gaafatus tooppikii san irratti hundaa'ee gaafii kenna jedhamee kan yaadame. Kanaaf kaafaa wanni itti gaafatamu hin jiru. Wanni akka dubbiitti isaan kaasan kan hogganoonni kolfani. Namni afaan Oromoo beeku galma san keessa yoo jiraate kolfuu baannan fayyaan qabu jechuudha. Akkaataan isiin dhimmicha itti kaafte namum kamiyyuu yaada isiisan namni akka fedhe mormulleen akkaataan isiin itti kaafte sun nama kolfisiisa ture. San duras addeen dubbatte baay'ee bifa nama kolchiisuun dubbachaa waan turteef ishiinis akkaataan itti dhiyeessite waan baay'ee nama kolchiisudha. Involuntarily waan kolfuu dandeessudha. Kanaaf bifa saniin kan dhiyeessan sababa barbaadachuudhaaf malee kaafaa'uunis homaa wanni gochuu danda'u hin jiru ture jechuudha. Kana duras masaraa mootummaatti afaan Amaaraatiin yeroo walaloon tokko dhiyaatetti muummicha ministeeraa dabalatee warri kaanii maaliif kolfuu kan jedhutu qeeqni itti dhiyaataa ture. Kanaan waliin fakkaatu. Egaa wanni adda isa godhu maal sitti fakkaate? Keessattuu immoo isaan irraa amma waan gama keessaniin ta'e boordiin qofti kan laalu taate irra darbuu danda'ama beektaa. Ani yaadumallee ittiin kennine fakkeenyaaf haga biiroo muummicha ministeeraa dubbii godhee as kaasutti. Biiroo muummicha ministeeraa irraa qeeni akkasii ka'uun intala walaloo dubbifte san isaan toffeere waajjira muummicha ministeeraa. Walaloo isii dubbisaniit walaloon kun sirriidha jedhanii masaraa mootummaa keessaa tamsaasa kallattiitiin bakka pirezidantii fi muummicha ministeeraa jirutti kan darbe. Kanaaf isaan dongora san hanqisuudhaaf hiree guddaa qaban turan. Tokkoffaa yeroo affeeran. Lammaffaa barruu san dubbisanii jiran keessaa hambisuu danda'an turan. Kaafaa'uun maal gochuu danda'a ture? Paanalistoota of eeggannoon atleast yeroo paanalistoonni waan xiqqoo nama aarsullee warra taate isintu affeere jedhamuu danda'a beektaa? Paanalistii miti uummata bal'aadha kan affeerame. Bifa adda addaatirra namni dhufe fakkeenyaaf Adaamarraa dhufan addeen sun. Kanaaf kaafaa'uu fi kan isaan godhaniin wanni wal madaalchisu hin jiru. Garuu isaan warri badii akkasii hojjetan dongoraa hin gaafanne dhiifamaa hin gaafanne. OMN at least technical dongora hojjeteef dongora hojjedhee waan amaneef dhiifama gaafatee jira kun waliin fakkaatu jechuudha. Gaariidha mee amma taateen sun ta'e OMN live dabarsaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti obbo Nigusoo Xilahuun gadi ba'anii haasaan faanaan wajjiniin waan wal qindaa'anii hojjetan fakkaata. Oduu sanatti kan kaafaa'oon kan qopheesse OMNs kan dabarsu Finfinnee ture. Adaamaadha amma jedhutti deeme. Kun maaliif sitti fakkaata? Wanti jarjartii wayii qabu fakkaata. Jarjaraan waraabessaa gaafa ciniinaa jedhan. Dubbiin waan guyyaa sagantaa guyyaa saniiti miti.
waan obboleettiin sun jette qeequun danda'ama deeggaruun danda'ama kun waan biraati dhimma sanii miti dhimmichi sagantaalee isin OMN irratti dabarsitan kan isaan cinqe kan isaan cinqe sochii paartilee Oromooti OMN irratti miidiyaalee baay'ee harkatti galfachuu danda'anii jiran miidiyaalee baay'ee amma alaayis bakka adda addaatti lallaban keessumaa fandiin godhamaa jiran nan beeka kana OMN didee cichee akkuma galeessatitti dhugarratti cichee deemuun sun paarticha saaxilaa waan jiruuf warra biyya bulchaa jiru kana cinqaa waan jiruuf hiree kanatti itti fayyadamuudhaaf by the way tuulaati kan dhufan waan dhugaan Oromoo ilaalcha Oromoo naarratiif uummanni darbu kun naarratiivii isaan oofuu barbaadan warra bilxiginnaa kun oofuu barbaadan jalaa faalleessaa jira waan isaan amma akka qeeqatti isaan dhiyeessan fudhadhu amma dura alaabaan abaawomaa mul'ate isaan alaabaa Minilik qofa akka mul'atu barbaadan waa'ee sabummaa akka dubbatan hin barbaadan waa'ee aanolee dhiyeessaa jirtan isaan siidaa Minilik qofa akka isin agarsiiftan barbaadan isin adda bilisummaa Oromoo dhiyeessitaniit akka press conference isaan dhiyeessan laayivii dabarsitan isaan adda bilisummaa Oromoo afaan qabanii hidhatti darbuu barbaadan isin hogganoota KFO biraa waajjira KFO irraa dabarsitan isaan hogganoota KFO afaan qabuu barbaadan kanaaf waan isaan deemaniin san jalaa laaffisaa waan jirtaniif filannoon illee dhufaa waan jiru uummata keessatti jibbamaa tufatamaa waan deemaa jiraniif dongora guddaa hojjetan san keessaa bahuu waan hin dandeenyeef OMN doorsisuu dadhabsiisan yoo danda'an deebisuu harka kennachiisuu barbaadan doorsisanii yoo dadhaban immoo cufuudhaaf akka isaanii ta'uuf haala tolfataatti ka dhufan wantoota isaan dhiyeessaa dhufan fudhadhu waa'ee amma irreecha irratti ol kaasee alaabaa maaliif dhiyeessitan kan jedhan waa'ee harki 90 waa'ee OMN harka 90 maaliif waa'ee Oromiyaa gabaasa fa'i ka jedhu beeyta wanni isaan barreessanii fidan yoo yaada deeroon as turetti yaada ummataa maa dhiyeessitan jedhan ilaalchuma tokko mul'ataa jedhan ilaalchuma Oromoo qofa ilaalcha eenyuudha calaqqisiisuuf asirra jirre OMN kana hunda isaan akka isaaniititti harka paartii biyya bulchuuf akka harka dhawu projektii Itoophiyaa dullatti isaan fiduudhaaf deeman san OMN akka harka dhawu barbaadan kana waan diddaniif sababa isinitti barbaadaa jiran suni ka gara warra paartii biyya bulchuutiin humnoonni biraa immoo jiran kan mootummaa kana keessa harka naqatanii mootummaa kana to'atanii Oromoo cabsuu barbaadan kijiba by the way miidiyaan gara 100 jira biyya kana keessa televiziyoona reediyoo fi gaazexaa dabalatee kan harka waan Oromoo dubbatuuf waan Oromoo barreessu waan Oromoo dhiyeessu 6-5 caalu sanuu gariin ka mootummaa ta'ee jechuudha agarte tanaayyuu ifachuu dadhaban maaliifi kijiba hamma kuntaalaa ga'urra dhugaa hammaarrii takkitu caala beeyta kanaaf amma isaan humnoonni dhugaa Oromoo faallessuu barbaadan kun humnoonni olaantummaa kaleessaa deeffachuu barbaadan humnoonni tokkummaan Oromoo kun isaan yaaddeessu humnoonni sabboonummaan Oromoo kun isaan yaaddeessu humnoonni dhugaan Oromoo bahuun kijiba isaanii jalaa busheessaa balleessaa deemaa jiru ti yaaddaan kun waa baay'ee hojjetaa jiran dhimmi biraa kan OMN ittiin himatan waa'ee mana lubummaa Oromiyaati akka waan haareetitti iyyanii barreeffama boordiin broadcastii barreesse argeen jira qabiyyee isaati olitti koppii gatti godhame muummicha ministiraatiif dahannatiidhaaf maal jechuu dhimma mana lubummaa keessatti godhamaa ture har'aa miti eegale waggoota dheeraadhaaf kan godhamaa ture Oromoonni afaan keenyaan waaqeffanna kan jedhan har'aa miti waa'ee kana immoo kan gabaasaa jiru OMN qofaa miti dhimma guddaa ta'uu isaatirraa kan ka'e muummichi ministeeraa jidduu seenee ejjennoo irratti fudhatee waan Oromoota muufachiisu sadarkaa itti dubbaterra ture miidiyaan biyya kana hamma miidiyaan biyya alaatitti kontroversii takkaahuu atakaaroo mana lubummaa keessa jiru gabaasaa ture garuu gaafa OMN kan garuu maaliif gabaaftan jedhame kan gaafatame OMN qofa seera cabsanii kan deemaa jiran fakkeenyaaf xalayaa san keessa kan jiru amantii xureessuu jedha ani balaa yookaan dubbatu argeera luba balaa
Haile Mikaa'elis warri kuunis waggaa dubbatan argeera. Qeeyni jaarmaya mana amantiitirraa malee ilaalcha yookiin doktiriinii mana amantiitirraa miti. Kanammoo OMN qofaa miti kan gabaasaa jiru. Miidiyaan baay'een kallattii tokko fudhatee